Ammee daraa Rabbii jedhi sagalee nyaata as keessaa na baasi. Rabbii jedhi lubbuu kiyyaa as keessatti dhabaan jira nyaata naaf hin kennu. Iwa billahi waan Oromoo mililik irratti hin dalagne Muhammadoo biyya Arabaa irratti dalagde jechuudha. Uqsum billah laazim. Ani viidiyoo sii nama meeqatu sheer natti godhee ilaaleetu malleesse. Maaf ani ilaalee dhiise beektu? Ani jireenya biyya kanaa sirriitti hin beeka jechuudha. Maaliif keessa tureera waan ta'eef waa hundayyuu nan beeka. Tokkoffaa iddeen haasaansee soba natti fakkaate iddee madaamiin jaraafansi fidee naan jette. Akkuma dhageessanii mucayyoon tuni dhugaa dubbachuu fi hedduu takka baay'ee takkan gaddee maal goote namoota miskiina rakkattoota biraatiif illee akka sagalee hin taane nu goote jechuudha. Rabbiin waan ati dhugaa dubbachuu waan hin jirre wallaalchiste. Dhugaa dubbachuuf hedduu takkan gadde gaafa sagalee ishii dhaggeeffadhu warreen sagalee ishii dhageessanii jechuudha. Anarree maxxansee maaloo warreen beektanii jechaatan ture jechuudha. Akkuma argaa jirtan intalli duriyeedha. Wanti hin jedhu na wallaalchiste garuu immoo ijoolleen akkanaa dubartoota akkana wajjiniin dubartii saree akkanaa tana wajjiniin dubartii jedhanii lakkaawwamu bexaam itti dhugaa dubbachuuf sheemii guddaadha. Duriyee akkanata osoo akkanata nu jirtu dhugaa dubbachuuf miskiina meeqatu biyya Arabaa kana keessatti lubbuun ishee darbaa jechuudha. Akkanaa saree akkanatu nu jirtu bexaam dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko naaree jechuudha. Mucayyoon tun akka nama rakkatee taate deebitee duriyinne ishii bartee bakka akaabirri walitti sabasabanii fi namni oggaa 5 biyya Arabaa hojjete dhiisatoo dhugaa dubbachuu fi oggaa 2-3 hojjete akkaataa ittiin ba'u wallaadhu. Ishiin maal jettee dhugaa dubbachuuf beektee dura sagalee ishii gaafa dhaggeeffadhu bakka ijoolleen madamii nama 3 natti taphachiisti madamistis imeetanii asarriitiyattis imeetanii ishiin ijoolleedhaaf as fidde. Ijoolleedhaan afas fidee waan isaan jedhan guutii fi gaafa ishiin naan jette jettuun dhaan akkana jecha jira jedhee nu gaafata. Abaarsatti gadi jedhe rabbi ishee amaraachuu akkasitti madamni akkana jettiin jedhee nu gaa dubbachuuf abaaratan ture jechuudha. Yaa Rabbii qirnaa jedhe. Arabismaa ijoolleen tokko garuu dhugaa dubbachuuf cubbuu namaasuuf ani lammata namoota miskiina kinoo dhukkubsataniin alatti namoota viidiyoo baay'ee namoota akkanatti bu'an kana lammata maqaa isaaniitu abaarsi namaatu iyyuu gaarii miti dhugaa dubbachuu abaarsi intala tana abaaran jechuudha. Namoonni imimmaan kan buusan namni gurguddaan jechuudha. Namni gurguddaan imimmaan kan buusee booyitu jira. Taraanatti darbuu nama 3 ta'anii dhiira 3 biyya Arabaa keessa nagaraa jira dhugaa dubbachuuf tan duriyee leebaa attuu ilaalaan akkana tana keessa tanatfaatu nu keessa jira. Ilaala kana tana wajjiniin shamarran biyya Arabaa jedhama. An akkana tana kan bultiin beekne kan garan beekne an akkana tanatu jira argitanii. Dalagachuudha biyyaa baate immoo duriyinnatiidha biyyaa baate mee. Waan abaarsi shaggaa miti dhugaa dubbachuuf an ishiin abaaru kan nama abaaree abaaramaadha jedhu miti. Kanaafiyyuu rabbi hojii ishii dhafe kennu garuu immoo namoota miskiini sagalee hedduu namni difee namni sagalee ishii dhafe hin ta'in hin jiru. Dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa. Nama miskiinota ijoollee miskiinota rakkatanii akka sagalee hin taane dhaqxeetoo eenyutti goote. Namni amma yamtuu iyyuu naman jechuudha. Piraankii goote jechuudha. Piraankii du'aa ishee dhafaa godhu. Rabbiin yarbianii dhugaa dubbachuuf cubbuu na dubbiste intalli seexan. Namoota akkana kana wajjiniin dubartii jedhamanii waamamuun baay'ee nama saalfachiisa dhugaa dubbachuuf. An akkana duriyee tana biyyaa ba'uun oota nama maatii ishee bakkatti kufanii jiru. An akkana tana bakka ijoollee dhugaa dubbachuuf ijoollee hiyyeessati kan dhufee asitti duriyee ta'u. Ijoolleen qabeenya qaban akka gaariitti guddatan dhufaniitillee asitti gaafa hojjetan dhugaa dubbachuuf na aman. Waan gaarii dalaganii waan gaarii akka gaariitti guddatanii asitti gaafa biyyaa bahanillee
dhufanii asitti waan gaarii dalagaa jiru jechuudha. Ani jechaa achi gaafa dhuftee asitti mataa ol qabatte waa biraatu hojjetti isheen. Ilaala hojii ijoollee keenya ilaala dhugaa dubbachuuf. Narra hin taasisabinaatu dhugaa dubbachuuf inumaan argite akka takka inumaan taasisabee jechuudha. Gaafa rakkina san keessaa baatee daaraa ishee urgufattee dhuftee asitti waan biraatu hojjetti duriyeen isii deemti ala baatii maal jetti maatii saniin kaastu dur ilaala. Ani dhugaa dubbachuuf afaan kiyya namatti illee darbe waan hin taane hin dubbadhu garummaa dhantalitu waan na aarsitee fi namoota akkanaa kana irraa of eeggannoo godha. Leeba akkanaa tanarraa of eeggannoo godha. Maaliif azaazantanii fi dhugaa dubbachuuf hin cinqina. Kanaaf amma ishee viidiyoo baatutti jechuudha. Intalli duriyyinatiidhaaf araboota malee siitookii ishee ilaalatan araboota malee namni keenya iyyuu bira hin jiru. Duriyyinnati Pakistaan hedduu takka dhugaa dubbachuuf narri fedhee bakka gaafa akkana ishiin jettu bakka jedheetan baay'ee takka hin beektanii rifadhee fi namni boo'iyyuu ijoolleen boo'aniyyuu diyuuti godhanii maal jedhanii sagalee ishii san dhaggeeffatanii ka tana duriyyee argitanii an akkana tanaan mala garaan na gubatee dhugaa dubbachuuf irra deddeebi'ee dhaggeeffadhee akkuma ta'initti tiiktookii nama jala soqee dhaqu isheen kabiraati. Kanasirraa kabiraati kan isheen taatu jechuudha. Gaddarra godhatte akkuma nama gaddeettaati. Rabasmaa dhugaa dubbachuuf namoonni kanaan booda warroota viidiyoo ba'anii akkasumas viidiyoo waraabanii ijoolleen gadi baasaniin alatti muul abada sagaleen nama takka sagalee hin ta'aniif namni biraatu yoo jechuudha. Akka ijoollee miskiina aaraa ijoollee reefu dhufte tana hin gargaarre akka sagaleen taaniif goote intalli tun. Xanqii itti taate xanqii ishee taa ta'u. Bataam dhimma giraamti dhugaa dubbachuuf. Barbaadde deemtee ofiin ajjeestu dhugaa dubbachuuf kana afaan nutti bantu asitti miidiyaa irratti dhufteetu akka duriyyee taate duriyyee marraan taateen baddu. Akka ijoollee miskiina bakka cannaqamanii kun dhibamanii kun hanga mana keessatti cufamee waggaa meeqa ta'aniyyuu gadi baay'es. Ishiin liibirra teechiti nutti kolfiti. Argitanii hojii ishii kaddaaman akka maqaa xannacha takkatu foona jeessaa akkuma jedhanii kaddaaman biyya arabaa akkana taate akkana jedhanii ajandaa nu godhatu hunduma keenya jechuudha. Maqaa keenya nyaatte maqaa ishee nyaatu. Waan hedduu qaanessaadha dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf hedduu takka itti gaddee jechuudha. Kaakkanaa eessa jiramee madamiin ishii isaaniif as fidee waan isaan jedhan guutii naan jette an akkana jira dhugaa dubbachuuf ammayyuu namni nama niitu jira waan hin dhaqeetuma irra ga'eetuma fakkaa liivirra teechee kaageefte ishiin nutti asii gadi kolfiti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani irrumaan ga'e koo ani namoonni ijoolleen beektanii gaafa sobaa mucayyoon piraankiin goote gaafa jedhaniyyuu hin amanne sobaniiti maqaa eenyu jedhu jedhee garuu gaafa dhaqee liivirra teechi. Araboota malee homtuu jedhan jiru aasaniin booda arabasma bageeta dubartiin akkanaatis ni jirti garuu ani garuu baay'ee tokko nama saalfachaa wanuma hundaafiyyuu kan darbe kan dhufutti itti yaadna kanaan booda maaltu of namni gaafa dhiphate namni gaafa boo'ee yookiin immoo akkan taanetti akkan yaadnetti gaafa argu bataam bakka keessi keenya dhiphataan dhugaa dubbachuufan illee nan boo'ee jechuudha. Namoonni boo'in hin jiru bakka amcattiin namoonni duwitiin godhin hin jiru sagaleen ta'in hin jiru. Garuu jechi ishee keessatti sagalee gadi qabattee geefte miskiina fakkaatte argitanii ijoolleen tokko akka an akkasii ni jiru an akkasii amma mucayyoo wayitiitu maal jedha seetanii asuma Dubaayii kana keessatti warra biyyootitti bilbiltee amma tana na baasaa na ajjeeste jimna goote dhiiga narra yaaste mataa kiyya na buruksite jettee itti bilbilte yeroo dhaqanii bilbilnu liivirra jiru beektee guyyaa sanaan illee jalan ture jetteetuma iite. Isheen achi ba'uudhaaf beektee naa jijjiiraa jennaan didanii malaan jechuudha. Jetteetuma jettee akkanatti na tumtii jettee himattee achiin booda bakka isaan hin turre dhaqanii gaafa fuudhuu dhaqanuu
Ishiin afaanumaan loltee malee wanti ishiin tumte takka illee hin jiru. Biyya seerri jiru akkamitti tumte? Eecha kasi tumte eecha dhiigni sirra jiru. Akkasii ijoolleen namni hojiidhaaf biyyaa ba'ee cakkanee maal jedhee waa hunduma beela danda'ee waa hundumaa ulees danda'ee jiraatee har'a of jijjiiree namoonni meeqa biyya isaatti galee taa'aa jira. Garuu takka takka waggaa 12 waggaa 10 kan biyya Arabaatitti eenyu jette ni jiru jechuudha. Bitaatii sun qaxee angkasii jedha.